Lixa Wallaggaa ona mana Sibuu magaalaa Mandii keessatti murni biltiginnaa marsaa afur haleellaa xiyyaara waraanaa ummata gabaadhaaf ba'e irratti raawwachuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Sadaasa 9 waraanni mootummaadhaa ilmaan Oromoo irratti raawwachuudhaan barcuma siyaasaa isaa dheereffachuudhaaf hojjechaa jiru biltiginnaan haleellaa xiyyaaraa waraanaa gaggeessuudhaan jumlaadhaan lammiilee nagaa fixuu fi qabeenya barbadeessuu itti fufanii jiran. Haala kanaanis har'a sadaasa 9 waaree booda toora saa 8 irratti humni qilleensa biltiginnaa haleellaa xiyyaara waraanaa diroonii jedhamu fayyadamuudhaan godina Lixaa Wallaggaa ona mana Sibuu magaalaa Mandii ganda Duwwaa 2 bakka addaa maqaa buufata konkolaataa Mandii iddoo 2 irratti raawwatee jira. Iddoowwan lamaan kunis teelee fi uummata gabaa dhaqaa ture akkasumas gabaadhaa galaa ture irratti boombiin samii gadi darbatame kun kan bu'e yoo ta'u, bakki biraa maqaa Daalatti naannoo bulchiinsa magaalaa Mandiitti akka raawwate odeessi achii ba'ee addeessee jira. Haleellaa marsaa 4 raawwate kanaanis hanga gabaasni kun qindaa'etti lammiilee nagaa 20 takkaa ol yoo du'an namootni 17 ol madaa'anii jiru. Waraanni mootummaadhaa haleellaa xiyyaara waraanaa lammiilee nagaa Oromoo irratti bifa haaraan onkololeessa 19 irraa eegalee lubbuu namootaa jumlaadhaan dhumaa jiraachuun ni beekama. Lolli hamaan Oromiyaa keessatti kan waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti deemaa jiru torbaan darbe qofa lammiilee nagaa hedduu fixee jira jechuudhaan gabaasni Associated Press gabaasee jira. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Bilaatti jiraattonni natti himanii jiru jechuudhaan miidiyaan kun akka gabaasetti haleellaa qilleensarraa sadaasa 2 magaalattitti raawwatameen reefki namaa lafa guutee jira jechuudhaan jiraataan kun Associated Pressitti himee jira. Lola hamaa Oromiyaa keessaa kan waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun torbaan darbe qofa Lixa Oromiyaatti lammiileen nagaa hedduun miidhamuu Associated Press gabaasee jira. Yeroo wal fakkaataa waraana guddicha kaaba biyyattii araaraan xumuruudhaaf gareewwan TPLF fi mootummaadhaa giddu galeessa carraaqqii gochaa jiranitti wal waraansi hamaan naannoo guddicha biyyattii Oromiyaa keessatti deemaa jira jedha gabaasni miidiyaa Ameerikaadhaa kun. Akka jiraataan godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Bilaa tokko natti himetti haleellaan waan qilleensarraa barreeftu takkaan sadaasa 2 raawwatameen namoonni nagaa dhumanii reefki lafarra guutee ture jedha. Wanni qilleensarraa namni kun jechuudhaan hime kun diroonii waraanaa ta'uusaati jedha Associated Press. Guyyaan isaa guyyaa gabaatti barattoota mana barnootaa irraa galaa turan jechuudhaan hima. Namni odeessa kana naa kenne kan nageenya lubbuu isaatiif maqaan isaa akka hin eeramne Associated Pressiif gabaasee ture. Baay'inni namoota dhumanii hin yaadadhu garuu reefka baay'eetu ture kaan ammoo madaa'an jechuudhaan Associated Pressitti himee ture. Warri ragaa ba'an akka himanitti haleellaawwan miillannaa Oromiyaa keessaaf jiraattonni mootummaa Itoophiyaa himatu. Lubni magaalaa Bilaa tokko akka jiranitti warri bataskaana isaanii namoota haleellaa diroonii kanaan dhuman 10 akka awwaalanii jiru. Akka yaada luba kanaatti namoonni 100 lakkaa'aman madaawanii hospitaala itti dhiyoo jirutti geeffamanii jiru. Wal waraansi magaalaa Naqamtee akka tures Associated Press gabaasee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii Tiwaayitara isaanii irratti akka barreessanitti loltoonni isaanii opereeshinii kanaan magaalaa Naqamtee keessaa hidhamtoota siyaasaa 120 mana hidhaarraa gadhiisuudha hima. Akka dubbi himaan kun jedhetti opereeshinii sanaan mandheewwan waraana mootummaa baay'eenis rukutamanii jiru jedha. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasaa Tulluu waa'ee wal waraansa tibbana gaaffii gaafanneef deebii nuuf hin kennine jedha Associated Press. Mootummaa waraana bilisummaa Oromoo barbadeessuu kana duraas irra deddeebiidhaan himaati ture. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa tarkaanfii fudhatee meeshaalee waraanaatii fi konkolaataa diina irraa booji'uu beeksise. Sadaasa 7 gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo Araddaa Sheek Adam keessatti kaleessa sadaasa 7 haleellaa paatroolii diinaa irratti fudhateen 17 battalatti ajjeesee garii madeessee jira. Tarkaanfii ilaalessaa waraana biltiginnaa irratti waboon guyyaa kaleessaa fudhateen qawwee kilaashii keemmii 14 bireenii turkii 3 hidhannoo 9 qarshii 5,000 waraana weerartuu PP irraa dhuunfachuudhaan dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromootiif kan oolche yoo ta'u hidhamtoota isaan badii tokko malee qabanii deemaa turan nama 2 harkaa gallakkisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa godina Lixaa Harargee aanaa Mi'eessoo Araddaa Daalachaa kan Dahaaraattii fi Daalachaa jidduutti galgala sadaasa 6 humna diinaa sakattaa jiranii karaa gubbaa deemaa turanitti dhukaasuudhaan rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuudhaan du'aa fi madoodhaan adabee addaan bittinneessee ture. Waraanni diinaa lola kanaan faca'an gara daandii cirracha gurraachaatti bahuudhaan mana barumsaa Asaboot Keellaa iddoo jedhamtutti deebuudhaan halkan guutuu qawweetumaa bulanii jiru. Poolisoonni federaalaa 2 magaalaa Gimbii irraa wabotti harka kennatanii jiru.
Sadaasa torba laaffachuu fi kufaa deemaa jiraachuu murna bilxiginnaa kan hubatan miseensi murna bilxiginnaa lama ilmaan Oromoodha. Miseensa waraana bilxiginnaa ta'uun sirna mootummaa abbaa irree yakkamaa kana tajaajilaa turan sirnicha ganuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Sadaasa torba miseensonni poolisii federaalaa murna bilxiginnaa kun qawwee EKM 2 boombii harkaa 2 rasaasa EKM 286 waliin murnaa Abiyyi Ahmad aangoo irra tursiisuudhaaf lubbuu ilmaan hiyyeessaa fixaa jiru ganuudhaan gobootti makamanii jiru. Poolisoonni federaalaa kun turtii arraata biyyoolessa Oromiyaadhaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon dhimma itti ba'uuf waliin taasisaniin humnaa fi gowwoomsaa qe'ee isaanii irraa qabamanii leenjii fudhachuu himuudhaan har'a ammoo lola isaan hin ilaallannetti Oromiyaa fi Tigraay keessatti lubbuu hiriyoota isaanii hedduu dhabuu dubbatan. Kanaafis poolisoonni kun nuti murna sirna Minilik durii deebisuuf Oromoo fi Oromoo balleessuuf hojjechaa jirru diina Oromoo waliin hin dalagnu jennee baanee jirra jedhan. Kana booda waan dandeenyuun akkaataa qabsoon Oromoo gaafatutti cinaa ni dhaabbanna erga jedhaniin booda ilmaan Oromoo miseensa waraana bilxiginnaa ta'anii sirnicha tajaajilaa jiran cufti qawwee isaanii qabachuudhaan gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaan sabicha bilisummaa gonfachiisuu qabu jechuudhaan dhaamsa dabarsanii jiru. Bilisummaa Oromoo dhuunfatee jirutti seera dhabdummaan akka hin dagaagneef waboon daangaa sochii kaa'ee jira. Sadaasa 8 gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii ilaaleessaa waraana weerartuu faashisti Abiyyi Ahmad irratti bifa haaraa fi qindaadhaan onkololeessa 14 irraa qabuudhaan fudhachuu eegaleen aanota akkasumas bulchiinsa magaalotaa keessaa buqqisuudhaan to'annoo isaa jala galchee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa godina lixaa Wallagga Ona Laaloo Asabii guututti dhuunfachuudhaan aanaa 11ffaa to'achuu beeksisee jira. Sadaasa torba qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa waboon lixa Oromiyaa keessatti duula tarkaanfii bifa haaraatiin waraana bilxiginnaadhaa aanota keessaa buqqisee aanaa dhuunfachuu itti fufuudhaan Ona Laaloo Asabii guututti dhuunfatee jira. Tarkaanfii kaleessaa sadaasa 6 bara 2022 galgala toora sa'a 2 irratti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon godina lixaa Wallagga Ona Laaloo Asabii mooraa waraana bilxiginnaa bulchiinsa magaalaa Innaangoo keessa jiru 2 irratti fudhateen waraanni bilxiginnaadhaa haleellaa jalqaba mooraa buufata poolisii aanichaa ganda duwwaa 2 keessa turan keessaa baafamanii turan. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa itti fufuudhaan haleellaa laaleessaa mooraa waraana bilxiginnaa duwwaa 2 keessa jiru irratti taasiseen lafa baqaa dhaabuudhaan aanicha guututti gadhiisisuudhaan magaalaa Gimbiitti galanii jiru. Aanaan Laaloo Asabiidhaa baatii 2 dura bakka ilmaan Oromoodhaa buufata poolisiitii baafamanii konkolaataa keessaa buufamanii fi qe'ee isaanii irratti poolisoota humna addaa Oromiyaatiin akka horiitti qalamaa turanidha. Ajajaan poolisii humna addaa Oromiyaa Ona Laaloo Asabii keessatti ajjechaa suukanneessaa ilmaan Oromoo 255 ta'an ajjeesuudhaan hammeenyummaa isaa agarsiise Saajjiin Abdallaa Qurcaa ta'uu gaaffii fi deebiin hawaasa naannichaa waliin waraanni bilisummaa Oromoo waboon godheen hubatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii guddicha Asoosaa fi Dambidolloo geessu gidduutti aanota 10ffaa guututti dhuunfachuudhaan harka isaa keessa galfatee jira. Lola guyyaa dheeraa booda gooticha waraana bilisummaa Oromoodhaa magaalaa Najjoo keessatti weerartoota buqqisee sadaasa torba irreef gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii guggubduu waraana bilxiginnaa irratti fudhachuudhaan diina aanotaa fi bulchiinsa magaalotaa keessaa buqqisuu itti fufuudhaan bulchiinsa magaalaa Najjoo keessaa waraana faashisti Abiyyi Ahmad buqqisee jira. Lola godina lixaa Wallagga bulchiinsa magaalaa Najjoo keessatti kamisa sadaasa 3 irraa eegalee waraana bilxiginnaa irratti waboon walitti fufinsaan guyyoota 5 gaggeesseen har'a sadaasa torba mooraa magaalaa Najjoo keessaa guutumaan guututti buqqisuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Yeroo ammaan tanaatti harcaatota waraana bilxiginnaadhaa baadiyyaa aanaa Najjoo daandii kamishii geessu irraa dirree keessa ari'uudhaan du'aa fi madoodhaan geessee jira. Tarkaanfii kanaan hanga gabaasni kun qindaa'etti waboon battalatti loltoota bilxiginnaadhaa 120 ajjeesee 218 madeessuudhaan dishiqaa 3 bireenii 2 qawwee EKM 156 rasaasa EKM fi bireenii 8 fi 245 Jirooroo bireenii akkasumas uffata waraanaa dugda diinaa irraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Akkasumas hidhattoota siyaasaa Oromoo aanaa Najjoo fi bulchiinsa magaalaa Najjoo keessaa badii tokko malee buufata poolisii magaalichaa keessatti hidhamuudhaan dararamaa turan 80 ol harka waraana bilxiginnaa jalaa baasuudhaan nagaan akka maatii isaaniitti galan taasisee jira. Magaalaa Najjoo keessatti yeroo ammaan tanaa ummanni mana isaa jala dhaabbatee miira gammachuutii fi koflaan guutamee baga gammadde waliin jechaa kan jiru yoo ta'u, xayyaarri waraanaa Abiyyi Ahmad garuu magaalattii irra marsaa jira.
ummanni keenya haleellaa xiyyaaraa faashistii Abiyyi Ahmad kanaaf akka hin saaxilamneef bakka tokkotti walitti qabamuu irraa akka of eeggatan jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa dhaamsa dabarsee jira.